waan tokko immoo amanaaf gadda Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya ka aarsoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtu isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneefi loluu jiraas hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu hin qabu, haara galfachuu hin qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa furra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubus na umeetani miskiina namu irraa haasa'ine dhumaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo uummanni addan facaane yeroo dheeraa fudhate isinitti himaane amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte. Maaliifi gaafas walitti mufii qofa ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two societies. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyutti tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka jedhamne waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irree itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa hidhamne. Wanni sodaan hin hafne. Mootummaan tun amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootummaa humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalamneetti himnaa jechuudha.
humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Kuma lamaa kudha saddeetii yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhaniiti biyyatti galan bosonaa ba'an. Dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa